Ashamar kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa News Network oduu guyyaa irraaf qabanne isin biraan geenya oduu guyyaa irraa waliin an Biqilaa Amanuuti. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Bodaawud ibsaa har'a guyyaa sadaffaadhaaf uggura waraana mootummaa jala jiraachuun isaanii ibsame. Caamsaa 3 bara 2021 halkan qaamota nageenyaa mootummaan marfamanii mooraan mana jireenyaa isaanii humnaan cabsamee erga seename har'a guyyaa sadaffaaf manni hayyuduree adda bilisummaa Oromoo waraanaan marfamee jira. Humni waraanaa mootummaa kunniin erga humnaan mooraa cabsanii seenanii booda namoota hayyuduree waliin mooraa sana keessa jiraatan irratti reebicha akka raawwatanii turan odeeffannoon arganne kan ibsu yommuu ta'u caamsaa 4 bara 2021 ganama miseensota adda bilisummaa Oromoo mooraa mana jireenyaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo keessa jiraatan namoota sadii qabanii mana hidhaa akka geessan dhaga'ameera. Namoonni hidhaman kunniin qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessaa sagalee bilisummaa Oromoo kan turan obbo Waaqoon Oolee, waardiyyaa dhuunfaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Bodaawud ibsaa kan ta'an Yoonis Alii Yoonaa fi Qeerroo Lamuu kanneen jedhamanidha. Isaan kun yeroo ammaa kana mana hidhaa magaalaa Buraayyuu akka jiran himama. Humni waraanaa mana hayyuduree buufatee jiru kun caamsaa 3 bara 2021 halkan meeshaalee elektirooniksii kanneen akka kompiitaraa fi bilbila kan nama hundaa dabalatee dookumentii mana keessa jiru hunda fuudhanii erga deemanii haala mooraa keessa jiruu fi haala hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Bodaawud ibsaa itti jiran beekuun hin danda'amne. Namni kamuu seenuu akka hin dandeenyee fi naannawa mana isaaniillee namni biroon dhaabbachuu akka hin dandeenye odeeffanneerra. Akka odeeffannoon arganne ibsutti yeroo ammaa mooraa sana keessa kan jiru humnoota waraanaa mootummaa Bodaawud ibsaa fi nama nyaata isaaniif qopheessitu qofadha jedhame. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Bodaawud ibsaa erga manatti ugguramanii ji'oonni 8 darbaniiru. Miseensonni fi hogganoonni adda bilisummaa Oromoo hedduunis mana hidhaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee goototni Itoophiyaa tajaajila fayyaa tolaa akka argatan murteessuusaa beeksise. Waldichaaf lafas tolaan kenneeraafi. Guyyaan gootota Itoophiyaa yeroo 80ffaaf har'a yaadatamaa oole. Ittaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee miseensonni gootota Itoophiyaa buufataalee fayyaa magaalicha keessa jiran hundatti tajaajila fayyaa tolaa akka argatan murtaa'uu beeksisan. Kanaan dura waldaan gootota Itoophiyaa bakka ijaarsaa akka kennamuufis kan gaafatee ture amma deebiin argachuusaa yaadannoo guyyaa goototaa ilaalchisuun dubbii taasisan irratti beeksisaniiru. Ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnan guyyaa kana sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii uummataaf dabarsanii gootota biyyaarraa waan baratamu guddaan akka jiru dubbataniiru. Akka burqaan oduu Itoophiyaa gabaasetti. Dhiittaan mirga namoomaa ji'oota 6 darbaniif Tigraay keessatti raawwataman callifamee ilaalamuu hin qabu jedhe dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International. Aangawoonni Afrikaa fi addunyaa sababa waraana geggeeffameen dhiittaa mirgoota namoomaa fi kabajamuu dhabuu seerota deeggarsa idil addunyaa baatiiwwan 6 darbaniif naannoo Tigraay goolaa ture ilaalchisuun dubbachuu qabu jedhe Amnesty International. Waraanni Sadaasaa 4 bara 2020 erga eegalee as namoonni 10,000 ajjeefamanii 100,000 kan lakkaa'aman ammoo biyyuma keessa qeerraa buqqa'anii jiru. 60 ol ammoo Sudaaniin dawoo godhachuuf garasitti baqataniiru. Amnesty International fi dhaabbileen biroos dhiittaa mirga namoomaa yakka waraanaa dabalatee sarbama namummaa ta'uu malan irratti ragaa hedduu walitti qabanii akka jiran ibsa dhaabbatichi. Dubartootaa fi shamarran irratti miidhaa saalaa gudeeddii gareedhaan ta'uun loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin raawwataman irrattis gabaasonni jiru jedha Amnestiin ibsa baase kanaan. Erga lolli eegalee ji'oonni 6 darbanii sarbama mirga namoomaa ga'ee fi seeronni deeggarsa idil addunyaa cabuu agarsiisuuf ragaan jiraatus gamtaan Afrikaas ta'e dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haala nama naasisuun gahaa hin turre jedhan Deepros Muchena daayirektarri Amnesty International kan bahaa fi kibba Afrikaa. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii haala hammaataa Tigraay keessa jiru irratti yaaddoo qabu ibsuuf yeroo itti fudhatee ture. Gamtaan Afrikaa fi mootummoonni naannoo sana jiran yakka waraanaa fi sarbama mirgoota namoomaa irratti raawwatameef wanti godhan badaa hin jiru jedheera. Ittuma fufuun Amnesty International gabaasa isaa kana keessatti qorannoon walabaa Abdul Fattah Al-Burhan dabalatee hooggantoota olaanoo biyyattiitiin simannaan ho'aan taasifameera. Ittaan sun hooggantooti olaanoo biyyoota lameenii hariiroo biyyoota lameenii cimsuuf irratti walii galaniiru. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal fuula Tiwiitara isaanii irratti akka ibsanitti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi mataan gola mana maree nageenyaa Sudaan Abdul Fattah Al-Burhan dhimmoota siyaasaa, nageenyaa, dinagdee fi caasaalee waraanaa wal qabatee akkasumas dhimma tika biyyaalessaa fi wantoota isaanii walitti hidhu
hunda irratti mari'ataniiru jechuun ibsaniiru. Kana malees pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiin muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok waliin dhimmoota gaanfa Afrikaa keessumaa nageenya gaanfichaa keessatti fiduudhaaf waliin akka hojjetanis walii galaniiru. Wal dhibdeen dhimma daangaa naannoo Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti uumameef karaa nagaa akka furataniif Sudaan ni tumsitii jedhameera. Mootummaan naannoo Somaalee warshaa oksiijinaa mana yaalaa oomishee raabsu ijaaree hojii eegalchiise. Warshaan oksiijinaa tajaajila fayyaaf oolu oomishu magaalaa Jigjigaatti mootummaan naannichaatiin ijaaramee eebbifameera. Wayita warshaan sun eebbifamu ittaanaan pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohammed haasaa taasisaniin warshaan oksiijinii oomishu ijaaramuunsaa akka naannootti hanqina gama sanaan jiru furuuf ni gargaaraa jedhaniiru. Kana malees kiiloomeetira 622 Finfinnee deemuuf kan bahu hambisee akka biyyaatti immoo wayita weerarri COVID-19 hammaatee jiru kanatti hanqina oksiijinii jiru furuuf gumaacha olaanaa akka qabu beeksisaniiru. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Somaalee Dr. Yusuf Mohammed gama isaaniitiin warshaan eebbifamee hojiitti gale kun guyyaatti siliindarii 200 oomishuu akka danda'u beeksisaniiru jedhe ajensiin maas miidiyaa naannichaa. Ministeeriin fayyaa federaalaa sababa namoota koronaatiin qabaman baay'ataa jiruun hanqinni oksiijinii akka isaan mudate beeksisuunsaa ni beekama. Miseensonni seera tumtoota Ameerikaa 2 kaartum seenaniiru. Mootummaan Sudaan meedaalii biyyattii isa guddaa badhaaseera. Senator Christopher Coons fi Senator Chris Van Hollen kaleessa kaartum wayita seenan simannaa guddaatu mootummaatiin taasifameef. Mataan mana maree biyyattii Abdul Fattah al-Burhaan badhaasa olaanaa meedaalii Riippaabilikaa jedhamu Christopher Coonsiif kennaniiru. Coons Sudaan galmee goolessitoota Ameerikaa keessaa akka haqamtuuf hojii guddaa waan dalaganiif badhaafaman. Muummichi ministeeraa Abdullah Hamdok ammoo mana jireenyaa isaaniitti seneetoroota lamaan irbaata affeeraniiru. Seneetoroonni kun muummicha ministeeraa Hamdok waliin dhimma biyyattii fi hidha lagaa mormoon irratti gad fageenyaan dubbataniiru. Odeessa dabalataaf ministeera jallisii fi ministeera haqaa biyyattii kophaatti wajjin haasa'aniiru kan jedhe Sudaan Tribuuni. Seneetoroonni kun gara baha Sudaan deemanii baqattoota Tigraay dubbisuuf jiru. Kuns Tiwiitara isaaniirratti ammas waa'een baqattoota Tigraay haalaan akka isaan yaaddesse ibsanii Ameerikaan dubbii daangaa fi hidha haaromsaa akka fala argatuuf gargaarsa malu ni gootii jedhan. Oduu keenya kan ittaanuun maalitti dubartiin waggaa 25 tokko al takkatti daa'imman 9 deesse. Dubartiin umurii waggaa 25 Haliimaa Siisee kibxata darbe ture hospitaala Morokootti daa'imman 9 kan deesse. Daa'imman dhalatanis dubara 5 fi dhiira 4 akka ta'e beekameera. Ministeerri fayyaa Maalii Dr. Fantaasibii akka jedhanitti dubartiin kun wal'aansa baqaqsanii yaaluun deesse. Haliimaa Siisee wayita ulfa turtetti altiraasaawundiin akka ilaalamtee turtetti daa'imman garaashee keessa turan 7 haa ta'u malee hospitaala Maalii fi Morokoo keessatti wayita yaalamaa turtetti daa'imman 7 irraan kan hafe daa'imman 2 biroon jiraachuun tasuma hin baramne ture jechuun ibsaniiru. Dr. Fantaasibii akka jedhanitti daa'immanii fi haati isaanii haala fayyummaa gaariirra jiru. Torbeewwan muraasa erga hospitaala turanii booda manatti deebi'uu jedhan. Qondaalli fayyaa kun garee ogeeyyii fayyaa Maalii fi Morokoo ajaa'ibsiifataniiru. Garee wal'aansa fayyaa haadha kanaaf taasisaniin baga gammaddaan kan jedhan Dr. Fantaasibii ogummaan dhala namaa wayita madda gammachuu ta'u arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru jedhan. Haalli Haliimaa Siisee wayituma ulfarraa eegalee qalbii biyya lixa Afrikaa Maalii hawwate hooggantoonni biyyattii baay'ee itti dhimmamaa turan. Kanaaf bakka kunuunsaaf isheef mijatu Morokootti akka yaalamtu haala mijeessaa turuu isaanii himu. Maaliitti haalli mijatee fi wal'aanamaa kan turte yoo ta'u wayita dooktorri addaa ispeeshaalistii ta'e barbaadamutti ammoo Morokootti ergamaa akka turtes Dr. Fantaasibii beeksisaniiru. Oduu keenya kan xumuraatiin Meeksikootti daandiin baabura magaalaa keessaa kaleessa cabee yoo xiqqaate lubbuun namoota 23 galaafate hedduu immoo madeesseera. Magaalaa Meeksikoo Sitii jedhamu keessatti irra keessa daandiin baaburri namaa irra deemu cabee lubbuu fi qaama namootaarra balaa guddaa geessiseera. Irra keessa irratti karaan baaburaa tolfameeru cabee baaburri namoota fe'eeru lafatti bu'ee caccabe. Namoonni keessa jiranii fi lafarra turan yoo xiqqaate 23 du'anii kurnoonni madaahaniiru jedha CNN. Sababa cabuu daandii baabura sanaa bulchiinsi magaalichaa qorachaa jira jedheera. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kan nagaa ammaa ture qophiileen ONN hafan itti fufu turtii gaarii.